Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 1775 yookiin dambalii giddu galeessaa kiiloo heerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabamu. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isiniin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutti isiniif dhiyaata. Sirni kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Eebilli 15 kan bara 2017 jiddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo bakka qondaalonniif miseensonni dhaabaa argamanitti kabajamee ooleera. Sirna kabaja kanarratti hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dhimmoota garaagaraa irratti haasawa godhaniiru. Haasawa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Eebila 15 kan bara 2017 jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo bakka qondaalonni dhaabaa fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo argamanitti kabajame ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaaloo oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Radeeboodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqonoleeti. Guyyaan yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo Eebili 15 kan bara 2017 giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi alaa godinoota waraana bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa fi barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa garaagaraa biratti bifa ho'aa fi waadaa ofii haaromsuutiin kabajame. Sirni kabajaa yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Eebili 15 giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti kabajame kan eegale jala bultii isaa Eebila 14 bara 2017 galgala waggaa ta'u hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hooggantoonni qondaalotnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas miseensonni waldaa hawaasa Oromoo irratti argamaniiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dungoo qabsiisuun yaadannoon sammuu wareegamtootaaf taasifameera. Eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo irratti kabajame irratti ammoo seenaan dhufaatii guyyaa gootota Oromoo
walaloolee fi haala yeroo kan ilaallatan haasaan taasifamaniiru. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa guyyaa kan ilaalchisuun dhimmoota garaagaraa irratti haasaa taasisanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya haasaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti jala bultii isaa gaafa eebla 14 bara 2017 galgala qophiilee adda addaan jalqabee eebla 15 gaafa guyyaa goototaas sagantichi bifa ho'aa fi onnachiisaa ta'een kabajamee jira. Gabaasaa waahilli keenya Jaalli Bangadaa giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo irraa nuuf erge haasaa hayyu duree adda bilisummaa Oromootti aansinee isinii dhiyeessinaa nu hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo eebla 15 bakkoota garaagaraatti kabajamaa jiran irratti gabaasaalee nu dhaqqaban sagantaa keenya fuula duraa keessatti kan dhiyeessaa deemnu ta'uu ammumaan isin beeksisna. Godina Shawaa Lixaa onoota hedduu keessatti fincilli xumura gabrummaa itti fufe. Tarkaanfiileen hedduunis diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti fudhatamutu himame. Akka maddi oduu qeerroo ifa godhutti godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo Gandammeexxii jedhamutti humni tarkaanfii uummataa tarkaanfii fudhateen konkolaataa wayyaanee galaa nyaataa fi baajata waraanaa baattee deemaa turte dhaabsisuun qabeenya konkolaaticharraa dhuunfachuun hojii qabsoo irraa oolcheera. Godinuma kana onoota hedduu keessatti fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruun tarkaanfiin adda addaa kan fudhatamaa jiru yoo ta'u magaalaa Amboo ganda 02 akkasumas Siibuu Sireetti daandiin konkolaataa uummata naannichaatiin cufamuun murna gabroonfattuu baasii gala akka dhoowwetu addeeffame. Godina Lixa Shaggar ona Ada'aa Bargaa magaalaa Mogar keessatti diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhutti eebla 12 bara 2017 giddugala Oromiyaa godina Lixa Shaggar ona Ada'aa Bargaa magaalaa Mogar keessatti kan argamu waajjirri OPDO halkan keessa sa'aatii 2 irratti tarkaanfii haleellaa humni ittisa uummataa boombiin fudhateen guututti barbadaa'ee jira. Lukkeeleen diinaa magaalaa keessatti argamanis magaalaa gadi dhiisanii akka baqatan gabaafameera. Odeessuma wal qabatee nu dhaqqabe biraatiin dabballee wayyaanee Damisee Odaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatameen manni jireenya isaa fi manni baaburaa midhaan daakuu tarkaanfii haleellaa irratti fudhatameen guutummatti barbadaa'eera. Akkasumas tarkaanfiidhuma wal fakkaatuun dabballee wayyaanee Darajjee Seefuu jedhamu irratti haleellaa boombiidhaan irratti fudhatameen manni jireenyaa isaa guutumaan guututti barbadaa'utu ifa ta'e. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu ona Abbaay Coommanitti tarkaanfiin qabeenyaa diinaa irratti fudhatame. Haaluma kanaan Horroo Guduruu ona Abbaay Coommanitti kan argamu warshaan sukkaaraa lafa hektaara 8 irra ture tarkaanfii gartuu tarkaanfiitiin irratti fudhatameen ibiddaan daareffamuudha maddeen keenya kan addeessan. Kana malees tarkaanfiin daandii cufuu uummata naannichaa fi qeerroo dargaggoota Oromootiin kan itti fufe waggaa ta'u daandiin Naqamtee fi Amboo gidduu jiru cufuun konkolaataa wayyaanee Salaam Baasii fi Golden Baas irratti tarkaanfii akka fudhatan maddeen keenya gabaasaniiru. Godina Jimmaatti qabeenyaa diinaa fi lukkee diinaa irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka odeessi nu dhaqqabe addeessutti manni jireenyaa argamticha wayyaanee Gidaay Barihee jedhamu guutummaa qabeenya qabu waliin tarkaanfii boombiin irratti fudhatameen daareffameera. Basaasichi wayyaanee qabeenyaan isaa guutummaa mana jireenyaa dabalatee warshaan buna daakuu walumatti tarkaanfii boombii kanaan jalaa daarawee jira. Oduu xumuraatiin godina Arsii Lixaa onoota hedduu keessatti mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo mirga isaatiif falmatu maqaa adda bilisummaa Oromootiin himataa jira. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa ona Dodolaa keessa ilmaan Oromoo kumaatamaan hidhee dararaa ture keessa namoota hedduun maqaa shororkeessummaan himachuun mana murtiitti akka dhiyeessedha maddeen keenya kan ifa godhan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Sirni kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo jiddugala waajjira hayyuduree adda bilisummaa Oromoo bakka qondaalonni dhaabaa fi miseensotni dhaabaa argamanitti haala akkaan ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kanarratti hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dhimmoota garaagaraa irratti haasawa godhaniiru. Haasawa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'aan affeerraa keenya. Gaarii jaallan hogganoota adda bilisummaa Oromoo qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoota jirtan maqaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessa jiranii fi bakkoota adda addaa jiranii maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaa qamarra jiranii akkasumas maqaa deeggartootaa fi uummata Oromootiin baga kabajaa ulfaataa guyyaa gootota Oromoo kanaan nu gahee jedhaa jechuudha. Sanatti aansee kabajaa olaanaa Eternal Glory gootota Oromoo bifa adda addaatii fi bakka adda addaatii fi sababa adda addaatiin wareegamaniif haa ta'u maqaa miseensotaa fi maqaa dhaabaa fi maqaa uummata keenyaan ammallee irra deebi'ee jenna jechuudha. Taasisuudhaan seenaan gootota Oromoo bara baraan himuu, faarsuu akkasumas dubbachuu, gammachuu fi ulfina guddaa fi kabajaa guddaa nutti dhagahamee fi faarsina. Waan faarsinuufis sababaa qabna. Sababaan isaa seenaa uummata kanaa awwaalcha keessaa baasanii ifa baasuu keessatti gootonni har'a maqaan isaanii dhahamanii faarfamanii shiniggaatti wareegaman kaayyoo bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi heera bilisummaa Oromoo akkasumas daandii qabsoo hidhannoo fi siyaasaa walitti hidhanii gaggeessuu keessatti qoodi isaan kennanii qoodi isaanii sadarkaa olii waan ta'eef akkasumas kaayyoo kanarra dhaabbatame wareegamtoonni hedduun Oromiyaa guutuu keessattii fi biyyoota ollaallee otoo hin taane wareegamtuu ulfaataa isaan baasan har'a dagaagee uummata Oromoo sadarkaa abdii kutannaa ukkaamsuu balleessuu kadiinni hawaa ture irra dhaanamee sadarkaa olaanaatti har'a kaayyoon gaafas akkasitti wareegaman fi ka isaan akkasitti kaan kun dagaagee har'a kaayyoo miliyoonota lakkaa'amanii ka uummata Oromoo ta'ee argamu caalaa waan nama boonsuu fi waan nama hubachiisu waan hin jirre. Kanaaf kabajaa olaanaa hunda isaaniif ta'a warra haala akkasii keessatti haala qormaata barbaadu keessatti lubbuu isaanii kennanii kana lafa uureessan jechuudha. Gara kaayyoo kanaatti erga kana jenneeti har'a maalirra jirra kaayyoo isaan lafa kaan kanarratti jennee gaafannaa jechuudha. Qabsoon kun yeroo adda addaatti kan inni irra deddeebinee jenna, irra deddeebinee wal yaadachiifna. Uummata Oromoo walumaa galaa fi addatti immoo adda bilisummaa Oromoo ka qabsoo uummata Oromoo hoogganu diina wal falmaa jiruu fi diina waliin lola seene wajjin lola waliin ginnee fi diina waliin ginnee lolaa jira jechuudha. Haa ta'uuti lola kana keessatti haalan qormaata keessatti qabsoo kana mudatan deddeebi'anii mul'ataniiru. Karaa dhiyaa, karaa bahaa, karaa kibba bahaa addatti dhaabni kun maadheffatee qabsoo hidhannoo godhaa ture. Bara chaartaraa keessatti deddeebi'ee humni karaa dhiyaa qabsoo hidhannoo qacceensi akka hin banne itti fufuudhaaf godhe sana keessatti kan
Koloneel Tasfaayee Dheeressaatiin hoogganamu kan jaallee kabaa gaaddisaa fa'een hoogganamu addatti murna addaa kan jaallagasaa hojii keessa ture. Akkasumas lola jaallagasaa hojii fa'aa godhe kan hundi keenya yaadannu viidiyoo isaallee kadiinnu agarsiise hagam ulfaataa fi hagam qormaata qabsoo kana akka ta'e hubachuun nama rakkisu jechuudha. Darbee ka lola haqii bal'aa kata seenaa dhaaba kana keessatti hin dagatamne loloota kibba bahaarraa bobba'anii jaallan keenya gochaa turan ka jaallalii garoofaa keessatti wareegame ka walumaa gala qormaata dhaabicha keessa galchaa turee fi duulli deddeebi'ee karaa duubaa fi karaa fuulduraa zoonii kibbaa irratti karaa duubaa mootummaa Keeniyaatiin karaa fuulduraa mootummaa Itoophiyaatiin godhamaa ture. Akkasumas karaa lakkoofsa kan hin qabne weerara mootummaa wayyaanee ka 97 bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa irratti ta'ame ka humni keenya guutummaa guutuutti hangarataa tokko dhabutti diina fuuldura dhaabbatee namni hedduu wareegame sanaan dhiibame humni qubaan lakkaa'amtu dhiibamtee deebistee qabsoo kana bu'uura kora sabaatamaa goote lakkoofsa baay'ee kun hundi qabsoo kana dhabamsiisuuf ukkaamsuuf kan godhamaa ture kan hundarra aaname hoogganni bakka hin jirretti miseensi darbee dirqama hoogganaa fudhate qabsoon kun sadarkaa har'a geenye kanarra gahe har'a maarra jirra yoo jenne har'a sadarkaatti qabsoon kun hoogganummaa bilisummaa Oromoo fi akkasumas caasaa bilisummaa Oromoo biyya keessatti diriirse jaarmiyaa bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akkasitti hoogganamee uummati keenya miliyoonaan lakkaa'amu duuba hiriiree qabsoon kun har'a mataa ol qabatee diina mataa gad qabachiisee jiru caalaa badhaasa warra wareegamtoota akka ta'uu danda'u. Kanaaf wareegamni isaanii alatti nafne akkasumatti faca'ee nafne akka diinni hawwuu sana qabsoon kunis faca'ee abdii kutatee ukkaamamee baduu hin dandeenye yeroo adda addaatti labsiin adda addaa sadarkaa paarlaamaatti nurratti ba'ullee kana hundarra darbamee as gahu uummati Oromoos miseensota bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo har'a bakka hundi keenya gammannee jechuun jedhaa jechuudha. Erga kana jenneeti haalli biyya keessa maal fakkaata amma gabaabaatti waan gabaabduuti waan akkuma sila tuqe dursa waan fincila dagagummaan waa tuquu barbaada. Waan fincila dagagummaa bilisummaa Oromoo akka tooftaa qabsootti qaama qabsoo hidhannoo ta'ee qabsoo fi jaarmiyaa fi siyaasaan biyyattii guutuu keessatti uummata Oromoo sochoosee hirmaachisee akka tooftaa qabsootti goolaa qabsoo ta'ee akka socho'u 2002 2003 2004 riitii jalqabee dinnitti jalqabe. Kunis necessity ka faranjiin jedhu sana jaalannee otoo hin taane haalli qabsoo kana nurratti dirqeeti. Barataa karaatii boodatti qabsoo bifa akkasii gaggeessuuf hulaa tokkittiillee haala dhaabichi hin qabne keessatti dhiyeessiin tokkittiin illee waraana bilisummaa Oromoof dhiyaachuu hin dandeenye keessatti qawwee harcaasuu waraanni bilisummaa Oromoo ka chaartara faca'insaa irraa hafe kanaanii fi rasaasaa fi dhiyeessii nyaataa qorichaa isaan kana hunda haala hin jirre keessatti qabsoo bifa sanaa gaggeessanii bilisummaa as kaleessuun haala ulfaataa ta'uu lafa kaawwate dhaabu kun. Isa kana qofaadhaan waan gochuurra filmaata hin jirre keessattii fi uummati Oromoo fi bilisummaa Oromoo gargaarsa saffittiillee alagaarraatii akkasuu ijibbaatamee waan dadhabameef
ummata keenya hiriirsuudhaan qofa qabsoon kuni qabsoo hidhannoo irratti dabalame diinarra aanamuu danda'ama kan jedhu diriirfate. Diriirfannaa kana keessatti murna hawaasa hunda ijaaruudhaan hawaasa kana bifa jaarmiyaa fi siyaasaan hirmaachisanii keessaan qabsoon bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo ijaaramuudhaaf humna ta'u kan jedhu kana irratti bobbaafame. Bobbaan kun mataan isaa ka qabsoo hidhannoo caalaa wareegama ulfaataa nu gaafate, ka qabsoo hidhannoo caalaa ilmaan Oromoo qaqqaalii ka hundi keessanuu maqaa isaanii tarreessuu dandeessan ka Ambootti, Damdoollotti, Baaletti, Baha Oromiyaatti, Giddugaleessa, Dhihaa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa bakka itti ilmaan Oromoo addatti immoo dargaggooti Oromoo yeroo adda addaatti 2003, 2004, 2005 immoo addatti adda bilisummaa Oromoo labsii fincila diddaa gabrummaa labsee awwaatanii Oromiyaa guutuu keessatti dachee raafamte kamallees mataan isaa sunaamii jedhee moggaate waamicha adda bilisummaa Oromoo fi hoogganummaa adda bilisummaa Oromoodhaan ta'e. Tooftaan inni kun irra caalaatti milkii argamsiisaa deemuusaa caalaatti daballoota leenjisanii bobbaasuuf akkasumas uummata Oromoo hirmaachisuun itti fufe akkasumas qabsoon hidhannoo karaa hundaatiin wareegama qaqqaalii kennaa itti fufaa sadarkaa har'aan nu ga'e jechuudha. Sadarkaan har'aan nu ga'e kana keessatti kanneen eenyutu qabsoo kana hoogganaa fincila diddaa gabrummaa fincila ta'e kana jedhanii gaafataniif labsii 2005 adda bilisummaa Oromoo godheen uummati Oromoo dirmate waan ta'e viidiyoon isaa fi akkasumas haalli yeroo sanaa yeroo adda addaatti gabaafame sanaa fi asitti yeroo adda addaatti irreecha barabaraa waree kabajamu keessatti kaafiyoo kaluu kan yoo laalle bakka irratti uummati Oromoo fi addatti dargaggoonni Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo kakatanii hoogganummaa isaa jalatti hirmaachisuusaa ifaan viidiyoon isaa qabu ka hundi waan isaan inni kun hundii fi akkasumas maqaa kanaan kan mana hidhaa keessatti kumaatamaan lakkaa'aman maqaa adda bilisummaa Oromoo hidhaman warra kana gaafataniif deebii ta'a jennee amanna. Waan fincila diddaa gabrummaa seenaa isaa fi qabsoo hidhannootti dabalamee sadarkaa har'a geenya kanaan nu ga'uusaa hanga kana ergantu keeti. Haala biyya keessaa fi haala harkaa qabnuun har'a maal keessa jirra kan jedhu. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa mootummaa kana akka mootummaatti jiraachisuu dadhabee qarqara boollaa irraa keessatti labsiin hatattamaa konteessa darbe keessatti labsamuu hundi keenya ni yaadata. Labsiin hatattamaa tokko ka biyya tokko keessatti labsamu mootummaan sun jireenyi isaa baay'ee sodaachisaa ka dhumaarra yoo geesse qofaadha. Sana waan ta'eef ishee dhumaa kaardii qabu gadi baafachuuf mootummaa wayyaanee mootummaan faasistii furmaata biraa dhabee labsii kana as baase. Labsiin kun dhugumatti ulfaataadha. Waraantii hanga haadha lubbuun wayyaaniitti rarraatee jirtu suni Oromiyaan guutuu duruu waraanaan bulaa Oromiyaan garuu waraana isaa kaabaa qabu irra guddaa isaa Oromiyaatti bobbaasu ka Somaaliyaa keessa jiru Oromiyaatti bobbaasu gandeen otoo nafiin qubsuma waraanaa ta'anii. Haalli kun haala sochii bilisummaa Oromoo tooftaa diriirfannee wajjin wajjitu waan ta'eef tooftaa kanatti of madaqsuu fi kan ammoo bifa addaatiin isa kanaafis waan ni tolchuu walumaa gala caasaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo yaafatu gaafa labsiin kun labsameeti jalqabee hanga har'aa yerootti karaan hin cufamiin
yerootti qabeen investmentii mootummaa wayyaanee bakka adda addaatti hin hubatiin yerootti lukkeeleen diinaa kanneen lubbuu dargaggootaa bakka adda addaatti deemanii balleessan dabalate kanneen lubbuu uummata keenyaatiif balaa ta'anii bakkatti tarkaanfiin irratti hin fudhatamin hanga har'aa hin jiru. Bifa addaatiin mootummaa labsii hatattamaa labse kanaa fi mootummaa humna waraanaatiin qabsoo kana ukkaamsuudhaaf tooftaa haaraa diriirfate qabsoon uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoodhaaf hoogganamu irra aanuudhaaf guyyuu isaan dhiibsaa jira. Addatti guyyaa lamaan sadan afran darban kana keessatti bifa addaatiin kanneen amma tarrise kana qabeenya irratti tarkaanfii fudhachuu karaa cufuu lukkeelee irratti duuluu akkasumas manneenii fi qabeenya lukkeelee kanneen uummata hiraarsan irratti tarkaanfii fudhatuun Oromiyaa bakka bal'aa keessatti sadarkaan isaa ol ka'aa jira jechuudha. Kana jechuun labsiin hatattamaa kaardii dhumaa wayyaanee qabsoo kana booda deebisuu kan dandeenye wareegama keenyaan mirkaneessaa jira. Kuni galiisaa osoo hin gahin kan hin dhaabbanne ta'uu diinaafis firaafis mirkaneessina jechuudha. Kana hanga kana arga jenneeti haala biyya keessaa keessatti waan dhihoo as babee tokko waan hubatu qabnuu fi uummata keenyaa fi akkasumas qabsaa'ota hundi kan hubatu qabnutu jira. Waan mala haaraa jedhee mootummaan wayyaanee fiyaateef as dhihoo kanaas baafatan sadarkaa hoogganoota ol aanoo guguddoo warra kabbaa isaa hayyeeffaa isaan kanatu mootummaa wayyaanee EPRDF paartii EPRDF qeeqaa jiraniidha. Rule of law hin jiru jechuun seerri biyya kanaan seeraan buluun hin jiru kana fa'aa qeeqaa jiran. EPRDF bakka lama sadiitti baqaqee jira kana isaa kana furmaata ta'uu qaba uummatillee qabeenyi isaa saamamee akkasitti jiraatuu qaba isa kana marii TV irratti fi reediyoo irratti hojjetti jiran. Karaa biraa ofiidiyoon abdii uummataa fi dargaggootaaf kan kennu waan adda addaa labsaa oolu. Kanneen hojii dhabanii hanga biliyoona 6 bajeet ramadame hojii dargaggoota badhaabanu miidiyaa kompleks ijaaruuf jenna Oromiyaa. Ummati abbaa qabeenyaa warshaa guddaa ta'uu qabaa keessaa qooda qabaatuu qaba. Isaan kan hundatu deemaa jira. Isaan kun hundi abdii kijibaa EPRDF fi hogganoonni isaa EPRDF sadarkaa ol aanaatti ufaaromsuu qabanii isaan kun hundi abdii kijibaa fi tooftaa mootummaa wayyaanee waggaa 25 guutuu gaafa barbaadu qadaadee gaafa barbaadu banee uummatatti gallattisu keessaa tokko ta'uu irra darbee faayidaa tokkollee kan uummataaf hin qabne duwwaa qullaa ka ta'e ta'uusaa uummata keenya hubatuu qaba. Isa kana keessatti fakkeenya tokkitti qofaa kaasa tooftaan akkasii deddeebi'ee uummatatti kan dhufu ta'uusaa. Yoo kana mootummaan kun mormitoota wajjin haasaan godhaa kan jedhu as baase. Kana dura 2002 sana duras waan boordii filmaataa irratti waan seera filmaataa irratti akkaataatti boordii filmaataa bilisa ta'u irratti isa kanani mormitoota wajjin haasa'ee banaa godhee hundatti hammataa akka ta'u jedhee yeroo baay'ee mormitoonni kun dhugaa itti fakkaate mootummaa kana wajjin haasa'uuf dhamaa as ba'an. Gaafa filmaati dhufu akkaataatti kan hunda harkaa facaasee filmaata dhuunfatu
Oda sani bika mootummaa wayyaanee. Amma immoo haaraa godhee mormitoota wajjin haasaa banata. Haasaan haasaamus waan haaraan hin jiru kanuma gaafati boordiin filmaataa akkamitti bilisa ta'a seerri filmaataa ka hunda kabajamuu qabu IPRDF'n dabalame akkamitti argamsama daawwattoonni yookaan warri filmaata daawwatan akkamitti bilisa ta'uu danda'u isa kana hunda deebi'ee haasa'uuf ta'a waggaa meeqa booda. Haasaan kun garuu wayitti qabu. Kanaaf waan reediyoo irratti TV irratti abdii ufumaa guutamuu hin dandeenye akkasumas immoo ufuma faaromsee mootummaan IPRDF TPLF jijjiirama jedhamee namni akka yaaduuf sammuu uummataa qabuuf qabuudhamu ta'uusaa hubanne qabsoo keenya ka mootummaa wayyaanee karaarraa maqsu qofaarratti fuulleffannee akka hojjennu fi isaan kun hundi tooftaa IPRDF TPLF uf keessattuu uf fooyyeessee rakkina siyaasaadhaan isaa ta'u akka biraatti furuu kan hin dandeenye ta'uusaa hubanne qabsoo keenya qofa ka mootummaa kana karaarraa maqsee mirga uummataa gonfachiisu qofaarratti akka fuulleffannu yaadachiisaa jechuudha. Kanuma waliin as dhiyoo kana waan bara saartaraa tokko ala kanatti miidiyaadhaan gaaffii ta'ee qabu keessatti waan xiqqoo yaadachiisee haasaa kootumudha. Bara saartaraa waan baay'eetu ta'e miidhama guddaan nurra gahe. Achii baanellee deebinee dandamachuu wareegama hedduu fi yeroo dheeraatu nu fite. Waan bara saartaraa keessatti ta'e hoogganootuma adda bilisummaa Oromoo keessaa irra guddaa isaatiif waraana bilisummaa Oromoo walii galaatiif miseensota adda bilisummaa Oromoo walii galaatiif uummata Oromoofis waan ifan ta'een waan hedduutu kuni waan nama wal gaafachiisaa gaaffiilee gurguddoo ka miidiyaa irratti illee haasa'anii furmaata jedhamee bira darbamuu hin danda'amne gaaffiilee gurguddootu chaartara akkamitti seene eenyutu murteesse hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduunii fi waraana bilisummaa Oromoo fi miseensota hin deebine. Waraanni IPRDF akkamitti waraana biyyaa ta'e eenyu murteesse akkamitti murtaa'e gaaffiidha nama hundaatiif gaaffii iccitummaa hin qabne kan namni hundi gaafatu miseensi hooggana keessaa irra guddaa uummati chaartara keessaa akkamitti baase eenyu murteesse akkamitti murtaa'e gaaffii kana hunda hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gaafasiitu deebisuu qaba. Gaafatamas ka'utti fufutti fudhate uummataafis ifaa gochuu qaba. Gaaffii hedduuti jiran kana keessa bal'aa tuullaa. Isaan kana adda bilisummaa Oromoo bifa itti gochuuf addatti erga deebinee kora hatattamaa godhannee kora hatattamaa kanarratti koree tokkotu ijaarame. Koree hatattamaa koree ittaanaa hayibree gaafasii jaarbiltuun biyyootiin hoogganse. Koreen kun hedduu tattaafate. Haa ta'uuti kanneen qormaata bal'aa godhamee dhaabichis dhaaba keessatti waan kana ofiifis ibsee uummataaf ibsuuf furtuu ta'anii koree kanaaf deebii kennuu keessatti kooperatiin goone. Kana koreen kun kora sabaa sadaffaa 2004 ta'e irratti gabaasteetti. Sanarratti korri gaafasii ilaalee xiinxalee haala akkaataatti jiru keessatti isa kana qofaan qabamanii kanaan uffatanii turuun qabsoo kana ni miidhaafte. Kanaaf isa kana shelfaa kun gaafa haalli kennatetti deemna qabsoo keenya qofaa irratti haa fuulleeffannu kaammaan booda hoogganni akkaataatti wal gaafatuu fi akkaataatti gaafatamu lafa kaa'ee fi korri sabaa sadaffaa kana shelfu godheera. Humnaa ol waan ta'e haalli akkaataatti qoratanii xumuran sun.
qabsicha durfachuudhaan isa kana akkasitti jiru keessatti haala har'a diinaan wal qabnee wal fuunee jiru keessatti haala biyya keessatti uummata keenya guyyuu labsii hatattamaa sana waliin wal qabee jiruu fi sanaan hiraarfamaa jiru keessatti qabsoon hadhooftuu keessatti kuni har'a priority ta'ee ka irratti haasofnu ta'uu hin danda'u. Prioritiin keenyaa fi ka irratti fuulleeffannu diina keenya kamitti xumuratti goona ka jedhamu sanadha. Kanneen ajandaa kana amma kaasan maaliif akka kaasan isaantu beeka. Kana warri deebisan immoo miidiyaa qofaa irratti ka deebi'u miti inni kun akkuma itti lakka kaase kanaaf miseensota bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo deeggartootii fi uummati keenya ajandaa kanaan osoo hin qaban miidiyaa kanaanis deebiin nuuf kennamu deebii guutuudha jedhee otoo of hin gowwoomsin kana ajandaa taattu faayidaa yeroo ammaa kana keessatti waan nuu qabne murtii kora sabaa sadaffaa kabajuudhaan qabsicha qofaa irratti akka fuulleffatu hubachiisaa fi dhaamsa godhe barsaa jechuudha. Akka kana innee kamaayii dhaamsan qabu waraanni bilisummaa Oromoo haalli jiruu fi jirru keessa jirruu fi bakki geenyee jirru bakka diinni kun labsii hatattamaa isaas as baasee labsii hatattamaa isaa kunis lubbuu isa dheeressuu meeshaa isa maayii jedhee fudhate sun kan hin dalagne ta'uusaa fi qabsoon uummata Oromoo kan bilisummaa Oromoon hoogganamu labsii hatattamaa kanaan jilbeeffatamee ukkaamamu kan hin dandeenye ta'ee hubate ta'uusaa hubate bifa adda addaatiin bifa araaraa bifa ufaaromsuu bifa maali jedhee deddeemu kanatti gurra otoo hin kennine qabsoo hidhannoo finiinsuudhaan of ijaaruudhaan leenjisa bal'ifatuudhaan dirqama isaa akka jabeeffatu. Biyya keessatti immoo jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo kan lafa kaawwanne sagantaan keenya fincila xumura gabrummaa jennee kan lafa kaawwanne bakkuma jira bifa adda addaatiin ka mootummaa kana keessaan diiguudhaan galii saggahuu ka jalqabe kana ka amma finiin itti fufu kana jabeeffatuudhaan wareegamtoota keenyaa fi ka hidhamtoota keenyaa fi miidhama kanarra ga'e duubatti yaadatuudhaan ka isaan itti wareegamanii fi miidhaman badhaasaanii ka waliinuu lafa kaawwanne galii kana bakkaan ga'uu waan ta'e kana hundi keenya waan hubannu kana qofaa irratti fuulleffatuun mootummaa kanatti xumura gochuu irratti akka jabaatamee hojjetamu uummata keenya ala jirullee deeggartoonni miseensota ajandaa adda addaa kanarraa yaada uummataa fi humna keenyaa fi qalbii keenya kanarraa maqsuuf gurra osoo hin kennine kana qofaa irratti fuulleffatuudhaan akka garagalii keenyatti maarchi goonu yookaan sochoonu waamicha kuusa dhumaan go'aadha. Injifannoo uummata Oromoo glory to Martins. Dura mul'ata guyyaani baatuni dura mul'ata guyyaani baatuni Rumara bane mootummaadha buni alaabaatoo jalatti alaabaa bachuuni tungoorfamammoo hingarsiisuni tungoorfamammoo hingarsiisuni kitaabe qophaa'ee hiriira lolaati kitaabe qophaa'ee hiriira lolaati. Koina budate kama gudubi Gagara bae dinaira tubi Gammatun kogana nanira tevi Gammatun kogana nanira tevi Dura mulata biyani basuni Dura mulata biyani basuni
Maravale motummarabuni alabato jadati araba bajuni jungkol samamu jigasituni jungkol samamu jigasituni Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Sirni kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Eebilli 15 kan bara 2017 jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo bakka qondaalonni dhaabaa fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo argamanitti haala akkaan ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Sirna kabaja kanarratti argamuudhaan waahilli keenya Jaallii Bangadaa gabaasa itti aanu nuuf ergee jira. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessinaa nu faana bu'aan affeerraa keenya. gootota Oromoo kan baranaa jechuun kan bara 2017 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti sirna akkaan ho'aa ta'een kabajameera. Sirni yaadannoo Eebile 15 guyyaan wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti gaggeeffamu kan eegale jala bultii isaa galgala gaafa Eebile 14 bara 2017 irraa eegale hanga Eebile 15 bara 2017 ganamaatti kan itti fufe yoo ta'u sirna kanarratti hoogganoonni dhaabaa fi qondaalonni waraanaa akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kana malees keessummoonni affeeraman garaagaraa argamaniiru. Ayyaanni guyyaa gootota giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame kun jalbultii irraa qabee hanga borumtaatti innaa kabajamu kan ittiin eegale faaruu gootowwanii faarsuuni. Jalbultii isaatti faaruun goototaa erga faarfame booda sirna dungoo qabsiisutu gaggeeffame. Sirna dungoo qabsiisu kan gaggeessan miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaati. Eebile 15 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti gaafa Eebile 14 fi 15 bara 2017 kabajame irratti kan argaman Jaal Toleeraa Adabaa seenaa guyyaa gootota Eebile 15 hirmaattota sirnichaaf bal'inaan ibsaniiru. Jaal Toleeraa Adabaa Eebile 15 guyyaan gootota kaalendara qabsoo keessatti guyyaa kabajamaa seenaa guddaa kaa'ee darbedha jechuun eegalani. Adda bilisummaa Oromoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo gamoggaasu yookiin raggaasu guyyaa wareegamtoota qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo jedhee otoo hin taane guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaasuusaa Jaal Toleeraa ennaa ibsan. Kaalendara qabsoo keessatti guyyaa kabajamaa seenaa guddaa kaa'ee darbe tokko yaadamu. Qabsaa'onni bu'uura Oromummaa godhachuudhaan
bilisummaa Oromoo biratti. Sanaan alatti addi bilisummaa Oromoo guyyaa kana Eebila 15 akka kabajamu waggaa murteessu guyyaa wareegamtoota qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo jedhee hin moggaasne guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaasne. Kana jechuun kanneen alagaa uummata Oromoo gabroomsee saamaa fi hacuucaan jiraatu barbaadu dura dhaabbatanii gabrummaa uummata Oromoo rafachiisaa turan akkarraa yaadannuuf murteessuuf kanneen gabrummaa booda roorroon itti hammaatu cunqursaan itti jabaaturraa akka matayyaatti gareedhaan warra kana keessaa of baasuuf tattaafatan hunda akka itti yaadannuuf sadeessuun kanneen kaayyoo tokko jalatti walitti qabamuudhaan kaayyoo Oromummaa jettu walitti qabamuun wareegaman akka itti yaadannuuf Eebila 15 murteeffamee. Jaltoleeraa Adabaa Eebila 15 guyyaan gootota Oromoo kabajamuu erga eegale waggoota 40tti siquu ibsuun jalqabbiin sirna yaadannoo guyyaa goototaa dhoksaanii fi namoota hagoo biratti kabajamaa akka turee fi amma immoo bakkayyootti kabajamaa jiraachuu himan. Qabsoon har'as dhiiga barbaaddi wareegama barbaaddi kan jedhan Jaltoleeraan qabsoo furgaasuurra adda bilisummaa Oromoo badu malee hin dhaga'amnu jechuun kan adda bilisummaa Oromoo irratti olola oofan jibbuma dhaabichaaf qaban kan agarsiisan ta'uu dhaamsa dabarsan keessatti eeraniiru. Har'as qabsoon dhiiga barbaaddi lafee barbaaddi hundaan olitti immoo wareega lubbuu gaafatti. Wareegatti baasnee galii keenya akka jijjiif hannuutan magaaduu barbaadan yookiin immoo nu goofachiisuu barbaadan jechuudha. Oromoo ta'anii diinatti dhugaa darbachuurraa adda bilisummaa Oromoo irratti kan darbachuun irraa salphatuuf heddudha. Kun immoo jibbinsa hinaaffaarraa madde. Jibbinsa adda bilisummaa Oromoo uummata keessatti jaallatamaa uummata Oromoo biratti fudhatama argaturraa kan maddeen dhaabaa'uun dhabame malee nuti dhaga'amnu hin mul'annu kan jedhuun warra hojii qabsoo dhiisanii adda bilisummaa Oromoo irratti ololu ragaa xureessuu haqni qabsootaa cabsuu irratti kan bobba'anii jiru jechaadha. Ayyaana Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti gaafa Eebila 14 fi 15 bara 2017 kabajame irratti hawwisoo woboo fi miseensota gooticha waraana bilisummaa Oromootiin qophiileen garaagaraa kanneen akka sirbootaa, walaloolee fi diraamaalee guyyicha irratti xiyyeeffatan dhiyaatuun sirnichaaf miidhagina guddaa laataniiru. Eebila 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo adda addaa keessatti ammas sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamuu itti fufeera. Gabaasaa qindaa'eef Liban Gadaa giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo irraa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Gootawwan wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman bara baraan yaadatamu faarfamu. Injifannoo uummata Oromoof.